Wala. Ako na shindano. Yan inipon siya pa. Ako na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami tenaga kesini fayyada. Anif sudah hurun channel nya baru tonton subscribe kun tegda sini janna. Kami tenaga kesini fayyada Ramadan rakam. Komenti ko dada. Komenti ko tegda tana sini jada. Akkuma beektan kaleessa video isin gaddi sarratti ta obse mana kama geessine chetti turre saayisi gaddi turre fakkaani guyyaa duraati. Ta guyyaa lama farratti naga video feetiin jira. Ta guyyaa lama faatuna kamalee ol faatudha. Ta'u ammoo milkiidhaan xumuramtee jirti. Waan yaannes obse guyyaa dura diddee deemtellee ammoo nu taarratan nu hayyamtee isinillee hayyamtee murattee jirti. Garuu haa ta'u malee kamalee ulfaataa haalli keessattuu ni beekanii namoonni waan kana ta'e namoonni nuti namallee komentii kana jettanii sodaadhaa kamalee ulfaataa dhugaadhaa akkas tokko tokko immoo keessatti jalqabaa itti waan ittiin muramu sana itti agarsiisuuf faatu goraa kan ittiin sirriidha. Dhugaadhaa adda kana tajaajilan komentii jalatti ammoo tun viidiyoo guyyaa lamaffaatii erga murattee galtee guyyaa tokko kaleessa murattee galtee hagaa irraatti jechuun dubbachuun dandeessu dhuguu fi waan nyaachuun illee waan iddoo ulfaatuu fi ni beektan gaa namni laagaa bakka sensitiif taate jechuun bakka sensitiif taate suni namni bakki sensitiif taate sun dhukkubu achi muramee dhukkubu akka malee ulfaatu dubbachuullee nyaachuullee waa dhuguullee giddii gootii saniif silaa nama mara dhufee an obseessi jooraa tokko ture amma saniif dubbachuu waan hin jennee fi ta'u jirti akkasii inshaallah viidiyoon guyyaa lamaffaadha. Kemudian orang kasih dia tahu, insyaallah tanah suatu fada. Komentar gora, mada ina saya aku dijari 2000 aku dah fi. Lebih tengah somana kan ansila. Wanda kena aku dong kamu nutre. Alhamdulillah, Rabbi ni wanti kola tu ni, wanti ko betara jeb tu masuk itu anda. Wanti ko dove, somana ini letak tu gora alhamdulillah dufte. Tanah malle tu baru jirah, agak somanu. Gana usi uti kati guyas sedi somane, sedi yang gana guys senjur tu gara gara kada bakti. Because uzuri wanni rabbiin kaa'eef nama gizee dhukkubee soomana gizee biraa baasaa yookaan immoo gizee dubartoota keessattuu heetii dhufte gizee ramadaan ni bees gizee bira kafaluu dandeessa waan rabbi jeenii fi uzuri qaban dhukkubee fi nama dubartiin heetii jirtu uzuri waan qabduuf sun akkasii kana jirra nagaa nu turaa viidiyoo nuti inshaallah nakistii viidiyoo obsee gizee si wayyootee akka qabadhee nufaa keessi tabdiin qaba inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga nak kasih fayyada. Amai roman tanah anak guyala lamafa. Debine kara oke so kamu doktora de majra. Mer di sini aman ni. Ni apa? Berarti ni nama tu kasih. Manu kerja cuci. Woi, Razi, Bismillah. Woi. Woi. Manua sasa finya macho. Iya kifado khamse. Manua sasa. Sawa ni chufadai gakha. Ay kifado ne devne arab se hoy. Ento onne kana de mana ara lazim murate dem da. Ara khaleb sa me ara lazim murate dem. Ya. Haji ila ay gudu fado malena. Anji. Ops gilaga kai zawan aga nama jusa. Free te. Ayah free. Nachukua how much minutes? Bakka kanatti deeqaa meeqana irra turtaa isin jennaan ani deeqaa 10 hin jenne. Osoti eenyu si gaafatee meettee naga lolte. Sambuuta siistama sa'aatii dheereeffachuudhaaf yookaan immoo jettee taa'uudhaaf deeqaa meeqana irra turtaa akkamii haalaan na murtamu suuta na murtaa jetteeti sossobdee jechuun taa'imii dheereeffachuudhaaf yookaan immoo waan kana jechuudhaaf. Gizee waan tokko dubbadamu anaan lolte. Akkasitti afaan baradhu. Akkasuma afaan nu baradhu illee tu dadhabnee asitti hayattee jiru dubbatteeti afaan walitti uffattee agarta akkuma harka ol qabdee jettu kanatti gizee inni baatee hirkisee xiqqoo isheen obse. Sammuutti yaabatu gurbaa sobi jedhamu sobi jedhamu. ليش قولوا قبل دقيقة دقيقة إني ما نقصت فماتوا. Aku bismillah jitu mang. Asramu. Maka mtu anachoka.
Sasa unauliza Asitti namichi maalumaaf akka mataa jabaattaa haga namni si dadhabu takkatti maaliif kanatti mataa jabaattaa jee gaafatu jira jaarsini marruu fi gaatsaalee isaa lamaan marruu fi gaatsaalee jiranii asitti inni akkasitti kadhaa meeqaan sossobbii meeqaan egaa hagaan hoo hayyedhee ol fuudhee qeegiidhaan duudutti dandee shururuu kun takkatti fi haga akka balaa fi boksiin dubbiin jirtutti kadhachuu turre. Torbaatam jettee jirta kalee torbaatama. amma ji bakka amma jedhu. One. Tanua. Haya. Kalau cuma kain dia mungkin. Tanua. Okay. Baby, you're not the Sirra. Sirra amur ini situ agak. Wewe, ngoja. Asi bakka tanatti ati bakka tana jedhan kaayinii fe'in jee jala inkee because harka ishee harkaa baaffatteeti yookaan immoo harka isheerratti yoo qabu harka isheerratti hin qabne Sababu unaona wewe ni muovu. wanti afaan diraama nama hin jennetti ni jira isheen ammoo natti hawwee jira hojii tanaaf irraa baase. Nani atakusaidia? Isaan ifinaatee ishinaan jedhanii ana ammoo hiddiidhaan goloo qabnaa bakka abba kana booda. Haani ni jira jeetiin jaarsa gaafadhee haannoo jiraate. Dubbiin jabaatti gaa haannoo jiraate aadaan harka ishii hiinee duubatti korsee irratti hidhee sabboota hiddii irraa hordoo ishee jee akka hiddii taasiran jedhanii sababni afaan keessoo akkam gootaa yoo harka ishii hidhe afaan akkam gootaa naan jenne gaafata jaarsanii irraa gadhiisne. Jaarsi sun takkattiin sirraa muraate afaan manaa baraan dhujee qabatu jira beekee ana marru namni hundinuu aboo takka afaan lubbadhu rabbi ijee adaraa nabi higa adaraa nabi afaan manaa lubbadhu inni kadhatu jira sudaatte so haalaan akka gammaati fayyuun feetu waan hin jenneen hin qabna bismillah jee jala taa'ii kadhannee egaa ono akkuma ma dhaabbannu kana waliin jirra ishilleen siistama adda addaa baasu gaafii adda addaa dhiyeessuu jirti. Gaafii adda addaa dhiyeessitee fi akkamiin waan irraa murtaa'an fa'aa ittiin qaban hin gareefu gaafatte irra deebitee mee akkamiin Dulu waan jiru asitti jaarsi yoo mana deemtellee ammallee mana deemtee borulee deebitee akka haleetti gaafatu jira. Jerin dengan tempat bisa. Ah, Jerin murate. Amma hasil ini cuma di muhur rapi baca sendiri kamu cerita. Kalian le kamu saran le kamu cuma dalam kamu cerita. Gurguddaa kana khaleefa irrallee asi deebistee asi dujjetta khale sujjoo kana irrallee sujjuu dhufu jiranii wanti dhagaamuu qabaa jechu jira biqilii jiraachuu jirti waan xiqqoodha waan xiqqoo waan xiqqoo jechuudha Sana mingi. dhummaa xiqqootu ulfaattuu taatee jirti asitti ammallee irra deebiitiin haadaan kadhachuu jira haadaan kadhachuu jira asitti ammallee ilaalaa dubbii jiraatti qabuu danda'amee miti yoo harka irraa hiinee qorsitti Sambooda miilaa sidaayinee afaan adda qabneet kudoo akkaan dhiirsi jiru wanti kanatti duubatti hiinee aadaa harka ishiidha sambooda afaan adda qabnee irraa murraan jedhanii dhumarratti bakka ofirraa isheenis aartee jechootaa fi jechuun zinuu kachuu gubbaa dhaabbatee hawaan ishee aarseeti ofirraa gannu yaaftee dura teessee kophaa isiiti gizee lamaaf sadii ofirra yaarsee yaalee dhiqee ishiin harkaan taa'u jennaan ol deebi'ee akka jalqabee qad jettee jala teessee tuma sambooda aartee jirti beektaa illee dallansiseetiin jira qad jettee tuma jala teessee achitti irraa fuudhee eeganna irraa fuudhee kun akkaatti asii wanni zanjabiil juusa zanjabiil yookaan immoo soodaa laslaasa zanjabiil dhobaasu jirra akka wanni kun irraa baduu fi obsu akka naannoo jirti bara isaa gizee irraa fuudhan san namattaa gizeetti dhufe wanni kun hunduu nama boqa waan zanjabiil ta'ee zanjabiil waan ta'eef akka naannoo fi gizeetti amma gammachuun qaba akka mashiin firraa martee ifsifannu machaan jiraatu gootaan jaanii Iran namni diiran goota khiyyaa goota khiyyaa jabeessu jira gooti ani wanni kun irraa ba'uu ishiitii hedduun gammadee sababni haala isii mana keessatti ittiin jirtuu fi yeroo adda addaatti waan keessaa ba'u infekshinii gizee ta'u isiin kamtuneerra
Bileessi muramte irraa muramtee kana guyyaa lama sadii si cinqee yookaan immoo si dhukkubee guyyaa afur habaayee torban kan taane si dhukkubee fayyitee nagaa taatu san najaa sababni namoonni hedduun namni guddaan akka ijoollee ijoollee miidhaan beeksisa si kabajatu amma waan sirraa fuudhaa afaan keessa namni si kaanii qaxxi irraa godhani nama guddaa immoo itti himaa tigaa ni beekaa waan kaanii harkaa gizee nama guddaa kan nam tokko tokkooti malee nama gariin amansiisuu hin danda'u. Akasih merah-merah kan kita Maru no so garsi su bate ma infura tutto. Ah, ne sai. Kunywa Marisa alafu So iko wapi? Iko si mbele lake. so Chani so gala. iko kunywa tu. Lugha moja. Wacha kunywa ende. Di sa hafit hafit hiyo. Ai kama ni choo iko hapa. Chini. Cho wannati cho nasi tinsena di cho. Na. Obse Lakini hata pande gani? Duka. Ibsa tim ya khalele rufte kawan nugo tim sawar tim khalele ibsa khalele tim kawan khalele sin nugo wallahi billah. Saada kawalla beneran bro. Saada Sa de kame ko. Yung karne kale si dogora kamale si video. Ay. wareertee jirti gisee gartanii ni balbaleen dhukkubee ni garuu daffarteeti guutummaadhaan jagnummaa murattee galti guyyaa lamaffaati gurra roggoote jechuudha. Naaf ishiitti illee gurra gootee galtee kana booda wanni ishiin himattu hin jiru. Waan kanaan dhukkubaa isaa tokkos na godhee maareen hin jiru yeroo hedduu dhukkubaa ture. Akka malee ni jedhaa miti itti dhufaa gisee dhufe waa ture dhuydee waan hawwituu fi akkasumatti zanjabiil manaamin gisee ishiin itti dhuydee ni dhiisaanii. Hiya ni disee isiilleen baradoo ishii dhuguuf bishaan qabbanaa dhuguuf waan adda addaa nyaata ishiidhaaf akka fruutaa maal ta'u waan swiitii nyaachuu itti deebiftu itti deebiti gaafa ishiin itti deebite ammas ni deebi'a osuma jiru yeroo dheeraa booda yoo xiqqaatte tilmaamaan waggaa takka kan inni ta'a haa dhufee nu deemu dhufee tamu san booda guyyaan dhumaa irra ga'ee fi kaleessa irraa badee so egaa wanni kun irra murre pokkotaa waan ta'eef badaa waan ta'eef murre. Maali yana namni kan tokko tokko ay nuti waan akkanaan goonu mana akhimaa yaa osuma jennechi deemnuuti hatta mataa keenyaaf osuma mana akhimaa deemnuuti wanni kun infection ta'e haga isiin qofoota dabta qamallee qabee leeyda waan adda addaa haga miilli qaamni isii kamallee owwore kaniifuu arraan tanarraa murame obbee ammallee wanni isin jechuu fadhu dubartoota ta'es silaa jirti dhiiraa dubartoonni namoonni waan akkanaa karra isinirra mul'atu yeroodhaan firraa muraa. Because nama lubbuun isaa dabanii jetti wanni kun dho'ee itti dho'ee jechuudha. Isee itti yaa'ee karaa keenyatti immoo itti yaa'ee jiran. Isee itti yaa'ee si ajjeesa waan fokkotaadha. Waan qaama namaa ollaan irra ilaalee yoo dhimmisee jechuusitti somba keefaa wantoota onnee waan adda addaa si miidhuu danda'a. Saniifuu yoo ofirraa murtanii obbaafattee yookaan galagalta irra bareedaa jedhii yaadaa. Viidiyoon keenya kana fakkaataa akka viidiyoo nama nagaa nu turadha. Next. Obseen fayyitee isii qofaltu isii taphattu waliin deebina inshaallah akkasii waan jiru takka lama viidiyoo isinii waraabna nagaan nu tura. Assalaamu alaykum.